Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan qophii keessanu warroonni kiristaana taatan harka fuune akkam jirtan hundi keessanu bakkuma jirtanitti nageenyi kan isin dhaqqabu jecha. Egaa qophii keenya kanarraa keessatti gaafii keessanirraa ka'uudhaan viidiyoo ajaa'iba qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti immoo kan ilaallu miseenjeraan kan wal qabateedha. Miseenjerri kan koo yeroo namaa bilbilu sagaleen isaan dhageessisu namoonni jettan jirtanii akkanumallee yeroo an namaaf deebisee bilbilu miseenjerri kan koo sagalee namootatti hin dhageessisu nama an bilbiluufitti hin dhageessisu akkanumallee nallee hin dhageessisu sagaleen isaa baay'ee dadhabaadha warroonni jettan jirtanii kanaan kan wal qabate akkanumallee miseenjera irratti nama bilook gochuu fi bilook irraa immoo deebisuu akkamitti akka danda'amu baay'een keessan na gaafattanii jirtanii. Egaa miseenjera irratti illee riingitoonii yookaan yeroo namni isiniif bilbilu sagalee dhageessisu akkamitti irra kaa'achuu dandeenya yookaan muuziqaa jechuudha akkamitti irra kaa'achuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Kan hundayyuu ni ilaalla jechaadha viidiyoo har'aa keessatti miseenjeraan kan wal qabate gaafii keessan guutuu isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa wanni viidiyoo kana qabadhee dhufeef namoonni baay'ee miseenjeraan kan wal qabate gaafii baay'ee waan na dhiyeessitanii fi egaa viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla dhaggeeffattoota kan koo. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala Soofuma Raappiitti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isinii jecha warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaadha akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii tuquudhaan all irra godhaadha yeroo hundayyuu viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf jechuudha. Maatiiwwan chaanaalichaa immoo laayikii fi sheer gochuun dagatinaadha yeroo baay'ee laayik godhaadha viidiyoo kan koo jedhee yeroo baay'ee isin kadhadheen beeku mee laayik godhaadha viidiyoo kana sirriitti isin tajaajila waan ta'eef viidiyoowwan baay'ee hojjedhee jira kanaan duras viidiyoowwan sanneen hundi keessanuu ilaaluu ni dandeessanii baay'ee viidiyoo baay'eetu jira isin qarqara isin fayyada wanta adda addaa irraa jechuudha. Viidiyoo baay'ee keessattuu yuutuubiidhaan wal qabate happoota adda addaa bilbilaan kan wal qabate waan baay'ee hojjedhee jira. Kanaafiyyuu yeroo hundayyuu akkuma isiniin jedhu viidiyoo laayik godhaadha maatiiwwan chaanaalichaa warroonni haaraa taatan immoo gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa amma kan ilaallu miseenjeraan kan wal qabate gaafii keessan kan yeroo dheeraadhaaf isiniif hin deebin har'a isiniif deebisa nafaara tura. Egaa dhaggeeffattoota tiyyaa akkuma duratti isinitti agarsiise akkamitti miseenjera keessan yeroo viidiyoodhaan nama bilbiltan ta'uu danda'a sagaleedhaan ta'uu danda'a yoo isiniif hojjechuu dide akkamitti sirreessuu akka dandeessanidha kan ilaallu. Egaa Play Store irra deemtu Play Store irra erga seentanii booda bakka search baarii kanarratti miseenjer jettanii barreessitan. Ergasii isa jalqaba irra isinii dhufu miseenjera isa jedhu kana isin miseenjera guddichaatti fayyadamuu dandeessanii dhaggeeffattoota kan koo miseenjera kanatti waan fayyadamuuf isin miseenjera isa guddaati inni kun miseenjer laayitiidha isin miseenjera guddichas itti fayyadamuu dandeessanii jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa miseenjerri isa kanaadha jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa asirratti appideet kan jedhu jira fuulduratti appideet isa jedhu kana tuquudhaan appideet gootan duraan dursitanii nasirratti na hubadhaadha duraan dursitanii appideet gootan jechaadha yookaan immoo uninstall gootanii appideet gootan irra deebitanii fakkeenyaaf uninstall gootanii ergasii immoo appideet gootanii jechaadha karaa lamaan yoo asirratti appideet nan godha. Egaa hanga dhibbaatti hanga lakka'ee fixutti ni eegdanii. Egaa amma miseenjera kan keenya appideet goonee jirra jechaadha ammas keessa ni baana jechaadha cufnee ni baana. Amma immoo sitingii bilbila keessanii keessa seentu. Ergasii akkana gabbuutanii dhaggeeffattoota kan koo appis ka jedhu yookaan appis inda backup jedha bilbila tokko tokko irratti immoo appis inda management jedha isa appis jedhu kana irra kilik gootan. Egaa appoota isiniif dhufan keessa miseenjera ni barbaaddu. Ergasii miseenjera argannee jirra keessa seentan. Egaa akkuma argaa jirtan permission ka jedhu jira isa kilik gochuudhaan egaa isa kanneen hundayyuu alloo gootan tuqaa sadii kana tuquudhaan all permission ka jedhu kana kilik gochuudhaan all gootan hunda isaayyuu. Yookaan immoo dhaggeeffattoota kan koo asirratti waan dogongoruu hin qabne asirratti tokko tokko isaa amma fakkeenyaaf kaameraa isa jedhu kana tuquudhaan alloo isa jedhu irra gootan. Akkanumallee kontaaktis isa jedhu kana alloo irra gootan hunda isaa jechaadha. Faayil inda miidiyaa kan jedhu kana illee tuquudhaan alloo irra gootan hunda isaatiyyuu tokko tokko maayikiroofoona isaallee alloo irra gootan hunda isaatiyyuu jechaadha. Egaa SMS isaas hundayyuu alloo erga gootanii booda egaa bilbila tokko tokko irratti immoo app permission isiniin jedhee yookaan permission isiniin jedhee ishee fuulduratti argamtu san on yoo gootan jechaadha. Kaameraa isaallee ni bana, faayila isaallee ni bana, lookeeshinii, maayikiroofoonii waa hundayyuu ni bana jechaadha. Kanaafiyyuu on gootan jechaadha. Hunda isaatiyyuu dhaggeeffattoota kan koo bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba. Ana biratti haala kanaan dhufe isin biratti immoo permission yoo jettanii tuqxanii permission isaa alloo yookaan immoo on yoo gootan yeroo hundayyuu permission banamee jira jechaadha. Kanaafiyyuu kaameraa itti fayyadamuu danda'a, faayila itti fayyadamuu danda'a, maayikiroofoona itti fayyadamuu danda'a jechaadha. Appichi miseenjera jedhamu kun. Amma immoo dakana gabbuutanii dhaggeeffattoota kan koo storage bakka jedhu kana kilik gootanii ergasii immoo clear cache ka jedhu jira isa kilik gochuudhaan hin naqxanii jechaadha. Kilik yoo gootan immediately achuma irratti isin dhiquu danda'a garuu okay ka jedhu illee ni dhufa okay kan jedhu yoo dhufe okay tan jechaadha. Bilbila irraa bilbilatti setting tokko tokko garaagarummaa qaba jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo isin dide sagaleedhaan isin dide yookaan viidiyoodhaan isin dide yoo ta'e force stop ka jedhu kanallee kilik godhaadhaan tokko ergasii okay tan.
Wato rakkoo isin irratti uumu tokko hin qabu. Ergasii ammoo appear on a top kan jedhu jira. Isa kilik gochuudhaan bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba. Bilbila tokko irratti allow permission isa haala kanaan dhufa jechaadha. Kanarratti garuu isheen kun off taate yoo ta'e on gootan. Haala kanaan bilbila irraa bilbila garaagarummaa qaba dhaggeeffattoota kan ku. Isin biratti isin gaafachuu dhabuu danda'a appear on a top kan jedhu kana isa permission kennitaniif allow permission kan jedhu kana ni kennitaniif jechaadha. Bilbiloota kaawwan irratti garuu haala kanaan isin dhufuu dhabuu danda'a. Permission isa jedhu san allow qofa yoo gootan hundi isaaniitu on ta'an jechaadha rakkoon qabu. Haala kanaan erga sirreessitanii jechaadha as keessaa ni baanama. As keessaa ni baana. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo ammas setting bilbila keessanii seentan ammas bakkuma duratti itti deebina. Appis inda management yookaan appis isa jedhu kana keessa seentan kaameraa isa jedhu ni barbaadan jechaadha. Asirratti wanti dogongoruun qabne kaameraa bilbila irratti buufatan ni jira. Qulqullinaaf isa son ta'in isa originala kan bilbila keessan irratti argamudha kan bantan jechaadha asirratti akka dogongore. Kanaafiyyuu inni original an bilbila kan koo irra jira isa kanaadha isa kaameraa. Sadiitu rakkoo amma asirratti argatan isaan hafan kaameraa buufadheera jechaadha. Play Store irraa inni jalqabaa kun kan bilbilaati. Isa kan bilbilaa kana bantan jechaadha. Ergasii isa kanas permission ani kennitaniif akka duratti itti jechaadha. Kanaafiyyuu isa kan hundayyuu allow gootan tokko isaatiin jechaadha. Miidiyaa isaallee allow gootan waa hundayyuu microphone isaatti allow gootan. Isa kana kaameraan kun off yoo ta'e yeroo baay'ee kaameraan isiniif hin hojjetu jechaadha. Kaameraan yeroo nama bilbiltan viidiyoon isin hin hojjetu isiniif hin mul'atu yookaan immoo viidiyoon isin hojjete microphone yoo cuftan immoo sagaleen isiniif hin dhageessu ni dhiqaata jechaadha. Kana as keessa seentanii allow gootan hunda isaa jechaadha. Kaameraa keessatti achirratti tuqaa sadii kana tuquudhaan all permission kan jedhu kana kennuuf ni dandeessani. Bilbila tokko irratti akka duratti isinitti agarsiise haala kanaan isin dhufuu danda'a kaameraan jechaadha. Haala kanaan yoo isin dhufe immoo allow permission kan jedhu san allow yoo gootan kaameraan isaallee akkanumallee file and media kan jedhullee microphone isaa SMS isaa hundi allow on ta'anii on ta'uu isaanii sirriitti ilaalaadha. Ergaa ammas kaameraa sirreessinee jirra jechaadha. Wanti biraa amma kaameraa irratti nuuf ammas dakana buutanii kaameraa keessa soo jiru storage isa jedhu kana kilik gochuudhaan clear cache kan jedhu kana clear gootan jechaadha. Clear cache isa jedhu kana clear gootanii ergasii as keessaa ni baana jechaadha. Bilbila kana keessaa ni baana jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo amma immoo messenger keessa ni bantan. Isin messenger lite fayyadamaa isin messenger guddichaatti fayyadamuu ni dandeessan jechaadha. Akkuma argitan haala kanaan dhufa jechaadha. Egaa amma itti fayyadamuu ni jalqabdu jechaadha. Isiniif hojjete moo hin hojjenne kan jedhu check gootan jechaadha. Garuu kana hundayyuu hojjettanii yoo isiniif sirraa'uu dhabe tooftaa isa biraatu tura. Tokkoffaa bilbila keessan haaromsuu yookaan update gochuu isin barbaachisa. Sooftiweera bilbila keessanii update gochuu qabdan. Lammaffaa immoo yoo kana hundayyuu gochtanii isiniif dide aappii kana bilbila keessanii irraa balleessitanii deebitanii install gootan jechaadha. Balleessitanii guutumaan guututti balleessitanii install gootan. Bilbilatti teekniikni kun garaagarummaa qaba. Kana hundayyuu yoo hojjettan garuu really isiniif hojjeta. Waan kana hundayyuu raawwattanii garuu yoo isiniif dide kana hundayyuu jechuudha. Al tokko aappii kana kaampaaniin messengeraa qopheesse kun isin adabuu danda'a. Kanaafiyyuu report gootan jechaadha. Maaliif akka isin adabe? Isin adabuu danda'a. Poolisii isaanii yoo darbitan isin adabuu danda'a waan ta'eef report gootan. Eessarratti report technical program isa jedhu kana tuquudhaan ergasii report problem kan jedhu kana irratti tuqxanii include kan jedhu jira. Ergasii akkuma asirratti argan what happened isin ni jedha. Maal ta'ee isin jedha. Ni barreessitan jechaadha. Waan inni ta'e guutuu ni barreessitanii bakka rakkoo inni qabus screenshot gootan akkuma asirratti argan. Screenshot gootanii asirra ni kaa'attan jechaadha. Akkuma asirra argartan kun akka fakkeenyaatti kaa'ame bakka rakkoo qabu san screenshot gootanii asirratti kaameraa roll kan jedhu kana tuquudhaan gaalarii keessan keessaa bakka screenshot gootan san ni fudhattan jechaadha. Kun hundiyyuu kan amma isinitti agarsiise kan hundayyuu isiniif dideedha. Ergasii kan screenshot gootan erga fudhattanii booda of duubatti ni deebitan. Ergasii jalqabatti rakkoo isaa gubbaa kanarratti ni barreessitan jechaadha. Waan barbaadan jettanii ni barreessitanii ergasii screenshotii bakka rakkoo qabullee fudhattanii jirtanii ergasii send gootan. Rakkoon kun kaampaanii irraa yookaan immoo isaan irraa yoo ta'e salphamatti isiniif hiiku jechaadha. Egaa haala kanaan rakkoo messengeraa furuu ni dandeessan jechaadha. Egaa kan biraa immoo asirratti messengeruma irratti wanti isin agarsiisuu barbaadu dark mode kan jedhamu kana sistema kanatti illee fayyadamaadha. Yeroo hundayyuu off yoo gootan egaa akkuma argartan off yoo gootan dark mode kun akkuma inni faa on yoo gootanis ni gurraacha ijji keessan isin miidhu jechaadha. Sistema kana sistema isa jedhu kanarra yoo gootan immoo ganamarraa gaasee hanga galgalaatti sistematti fayyadamee yeroo rafti dhiyu ni gurraacha. Ganama yoo bari immoo ni ifa jechaadha. Sistema kanarra yoo gootan haala saniin itti fayyadamaadha. Egaa online jiraachuu keessan ammas yeroo lammaffaadhaaf kanaan dura hojjedhee ture active status isa jedhu kana kilik gochuudhaan off gootan. Isa kana on ta'ee jira off gootan jechaadha. Online irratti akka namni kamiyyuu isin agarree yoo barbaadan turn off isa jedhu kana tuquudhaan off gootan. Yeroo kana namni kamiyyuu
online irra jiraachuu keessan hin beeku jechaadha. Inni biraa ringitoonii akkamitti kan messenger keenyaaf sirreeffata warroota jettaniif notification in the sound kan jedhu kana kilik gochuudhaan egaa akkuma asirratti argartan ringitoon kan jedhu jira. Isa ringitoon jedhu kana kilik gootan asirratti messenger baay'ee haala kana yeroo isin barbaadan jechaadha. Kanneen keessaa kan barbaaddan sirreeffachuu dandeessan. Yeroo namni isiniif bilbilu ringitooniin isiniif dhufuudha jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan isa kan hundayyuu on godhaadha rakkoon qabu. Notification sound kan jedhu kun immoo inni kun jechaadha notification yookaan message namni yoo isiniif barreesse ringitoonii yookaan sagalee isin message yoo namni isiniif barreesse sagalee kana akka dhageessu. Kan messenger realitiin kana garuu kanneen keessa akka barbaadan filattanii rakkaachuu ni dandeessu. Egaa wanti guddaan garuu asirratti beekuu qabdan ringitooniin keessan akka hojjetu yookaan notification soundiin keessan akka hojjetuuf isa notification in the sound jedhu kana off akka hin taane tasumayyuu haala kanaan jechuudha. Yeroo hundayyuu on tahuu qaba jechaadha notification keessan. Inni biraa immoo kan isinitti agarsiisuu barbaadu dhaggeeffattoota kan koo nama block gochuu barbaada messenger keessan irraa asirratti bakka profile picture isaa jiru kana kilik gootan. Ergasii gubbaa kanarra dhuftanii jechaadha dhaggeeffattoota kan koo mallattoo raajeffannootiin opposite ka ta'e wayii jira mallattoo wayii asirratti akkuma argartan. Mallattoo raajeffannoo isin jennu garuu raajeffannoodhaan oppositeedha akka fakkaatti ishee kilik gootan. Ergasii dakana buutanii block ka jedhu jira isa kana kilik gootan. Akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo eessarraa block gochuu qabdanii isiniin jedha. Block messages and calls kan isiniin jedha. Message fi yeroo isiniif bilbilu block godhaa isiniin jedha. Block on Facebook. Facebook irraa guutuutti nama kana block godhi isiniin jedha. Kanneen lamaan keessaa barbaadan filatanii. Fakkeenyaaf ani message fi yeroo naa bilbiluu fi messagein akkanaaf hin seenne yoo barbaade isa kana tuquudhaan block ofirraa godha. Akkanumallee Facebook kan guutuu irraa block gochuu barbaade immoo isa kana tuquudhaan block godha jechaadha. Amma fakkeenyaaf block haa goonu. Fakkeenyaan nama kana block godhee jira jechaadha. Block jira hiikuu yoo barbaaddan akkamitti deebisuu dandeenya kan jedhu immoo haa ilaallu. Egaa namticha block godhee jira amma immoo akkamitti deebisuu akka dandeenyu haa ilaallu. Asirratti bakka mallattoon profile picture keessan kan jirtu kilik gootan. Ergasii kana dhuftanii privacy kan jedhu jira. Privacy isa jedhu kana kilik gootan. Tokko irratti privacy inda security jedha. Privacy isa jedhu. Asirratti block accounts kan jedhu kana kilik gootan. Asfi keessatti fakkeenyaaf namoota kana block godhee jira jechaadha. Kana deeffachuu yoo barbaadan dogongora yoo ta'e asirratti kilik gootanii isa block godhe kana egaa asirratti mallattoo kana tuquudhaan unblock jedhu kana ni gootan. Facebook irra garaagarummaa waan inni qabu bakka lamatti. Tokkoffaa message fi call irra yookaan yeroo namni isin bilbiluuf messagein akka isinirraa dhaabatu godhuu ni dandeessan messenger irratti. Karaa biraatiin guutuun Facebook irraallee block akka gootanidha. Isa jalqaba kanallee block deebisuu dandeessan waan ta'eef isa irratti tuquudhaan unblock gootan jechaadha. Egaa akkuma asirratti argartan sa'aatii 48 booda gara hiriyyaa keessaniitti isiniif deebisa jechaadha. Nama block gochuu fi block jalaallee baasuu haala kanaan ni dandeessanii. Messengeriidhaan kan wal qabate gaafii gaafatan kana fakkaata. Warroonni chaanala kana haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification ol irra godhaa. Maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatinaa. Horaa bulaa.